Uummanni godina Arsii Bahaa aanaa martii fi jajuu rakkoo hamtuu keessa galanii jiraachuu uummanni har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himane. Jalachaa roobaa guutuu gabaasa kana akka taanutti isiniif dhiyeessa. Waraanni maafiyaa PP maqaa waboo deeggartan jedhuun hawaasa manneen isaanii irraa buqqisuun manneen duwwaatti hambisaa jiraachuu jiraattonni bakkoota adda addaa himan. Guyyaa dheengaddaa waxabajjii 14/2024 godina Arsii Bahaa aanaa martii ganda malkee keessatti waraanni PP humnaan hawaasa mana keessa yaasuun magaalaa geessanii bakka tokkotti walitti qabuun aduu fi rooba keessa bulchuu jiraattonni rakkoon kun irra ga'e himan. Namoonni gochi gara jabummaa irratti raawwatame kunneenis lakkoofsaan 45 ol yoo ta'an isaan keessaa muraasni Uchaa Daadhii Amaan Haji Baqqalaa, Sheek Jamaal Gadaa Aliyyi Tunnee, Faqoo Gandoo Suleemaan Haji Abdoo, Abdii Gabbii Kadir Jaamboo, Sulxii Amaan Mahammad Huseenii fi kanneen biroo nuti maxxansa keenya teelegiraamaa irraan ibsinu keessatti akka argaman barameera. Namoota kanneen qe'ee isaanii irraa osoo qabeenya isaanii hin fudhanne magaalaatti baqachiisuun loon isaanii nama galchuuf dhabanii waraabessi akka nyaates ibsan. Ganduma kana keessa namoonni iddoo jireenya magaalaa keessaa hin qabnu jechuun magaalaatti galuu diduun bosonatti baqatanii rakkoo hamaa keessa jiranis jiraachuu himan. Namoonni haala hamaa keessa jiran kunniinis Muusaa Huseenii fi Xaayir Unchaa kanneen jedhaman keessatti argamu. Haaluma wal fakkaatuun waxabajjiidhuma 14/2024 godina Arsii Bahaa aanaa jajuu ganda Haccamoo keessatti maqaa waboo deeggartan jedhuun hawaasa Oromoo qe'ee irraa godaansisuuf doorsisaa geggeessaa jiru. Nama maqaan isaa Gaboo Abree Qaasim jedhamu maqaa waboo nyaachista jedhuun mana isaa keessatti reebicha hamaa irraan ga'uun akka inni qe'ee isaa gadhiisee deemu akeekkachiisuun jireenya isaaf yaaddoo keessa galuu jiraattonni ONM itti himaniiru. Godina Walloo aanaa Artummaa Fursee keessatti daa'imman lama hidhattoota faannootiin ajjeefamuun beelladoonni 10 olis du'uu fi saamamuun beekame. Jaaleraan gameessaa waan qindeeffatte qabdi. Duulli jabaan erga Abiy Ahmed gara aangoo impaaratiitti dhufee kaasee uummata Oromoo Walloo irratti murna PP fi hidhattoota fiinxaalee Amaaraa faannoo maqaa uummata Amaaraa eeguu murna faashtii PP'n hidhachiifamanii uummata Oromoo xiqqaa guddaa akkasumas saalaan osoo addan baasin Oromummaa qofaarratti xiyyeeffachuun eenyummaa duudhaa fi safuu uummanni Oromoo qabu guutummaatti dhabamsiisuuf halkanii fi guyyaa kan carraaqan leellistoonni sirna moofaa bakkatti deebisuu qabatanii socho'aa jiran kun duula duguuggaa sanyii uummata nagaratti raawwatan jabeessanii itti fufaniiru. Akkuma kanaanis kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Jiillee Dhummuuggaa bakka Jaarraa jedhamutti waxabajjii 14/2024 hidhattoonni fiinxaalee Amaaraa faannoon daa'imman loon tiksaa turan irratti dhukaasa bananiin daa'imman lama Kaalid Adam Umar kan umuriin isaa ganna 14 ta'e dhalataa magaalaa Fursee fi tokkos kan maqaan isaa nu hin geenye hidhattoota fiinxaalee kanaan ajjeefamanii erga du'aniin boodas gochaa suukanneessaa fuulli isaanii akka hin beekamneef saanjaa fi qottoon gogaa fuulaa fi qaama guutuurraa kaasuun loon isaan tiksaa turan cufa jalaa saamanii bira akka deeman jiraattonni ijaan argaa turan dubbataniiru. Waxabajjii 14/2024 guyyuma daa'imman kana ajjeesan ganda Gooroo Dirree Baddannaa jedhamu keessatti hidhattoonni fiinxaalee Amaaraa kun dhukaasa bananii nama Adam Mahammad Umartuu jedhamu jalaa loon 8 ajjeesuun 2 madeessaniiru. Hidhattoonni Amaaraa faannoon kun kanaan duras Adam Mahammad Umartuu kana jalaa bara 2021 fi 2023 loon isaa yoo saaman kan yeroo ammaa waliin marsaa sadaffaaf loon isaa rasaasaan ajjeefamuu fi madeessuu dabaluun ibsaniiru. Sababni ajjeechaa fi saamichi kun uummata nagaa irratti taasifameef waxabajjii 13/2024 itti gaafatamaa federaalaa fi caasaalee murna PP cufa hirmaachisuun magaalaa Caffaarobii keessatti walgahii geggeessaa oolaniin hawaasa Oromoo addaan qooduuf aanaa Artummaa Fursee keessaa waan gara magaalaatti dhiyaatu malee kan baadiyyaa wanti laaftoo gadi wabootumsaa jiru isaan ammoo faannoo itti erguun lafa irraan isaan balleessa jedhee erga dhaadatee gochi kun raawwate. Itti gaafatamaan federaalaa kun waan afaaniin jedhe hojiitii kun waxabajjii 14/2024 faannoon akka lola bantu gochuun ajjeechaa fi saamicha raawwachiisa jedhu jiraattonni nuti dubbisne. Waraanni PP godina Lixa Wallaggaa aanota akka Laaloo Assaabii, Boojjii Dirmadii, Boojjii Coqorsaa fi Gullisoo irraa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromootiin bobbaafaman namoota jumulaan qabuun hidhuu fi doorsisaa jiraachuun beekame. Jaalmoo Isabaa dabalata qabam. Murni aangoon siyaasaa isaa dhumataa deemee fi gara itti goruu wallaale akka saree maraateetti hunduma ciniinaa deemuun
falmii aangoo siyaasaa isaaf jecha namoota nagaa irratti tarkaanfii suukkanneessaa fudhachaa oola. Bilxiginnaan yeroo ammaa aangoon siyaasaa harkatti burkutaa'es waan godhu wallaalee namoota maqaa adda addaa itti moggaasuun guyyuu doorsisaa fi hidhaan hiraarsuu jabeessuun kaleessa waxabajjii 15 bara 2024 lixa Wallaggaa aanota godinichaa 4 irraa walitti dhufuun ona laaloo assaabii keessatti miidhaa qaqqabsiisaa turuun barameera. Humnoonni bilxiginnaa aanota akka laaloo assaabii, boojii birmajjii, boojii coqorsaa fi gullisoo irraa gara ona laaloo assaabii ganda alewaa jedhamu keessa ijoollee shaamarranii 3 kanneen maqaan isaanii Diibooraa Maatiyos Abbayyaa, Daraartuu Indaaluu Bulchaa fi Abaaboo Qorsaa Baroo jedhaman waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabduun yakkanii qabuun hanga gabaasni kun qindaa'etti gadi hin dhiisin jiraachuun barameera. Shaamarreen kunneen ji'a keessatti yeroo lammaffaaf qabamanii akka jiranis itti dabaluun jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Godina Arsii Bahaa aanaa Ardotaa keessatti waraanni goolessaa bilxiginnaa manneen hawaasaa gubuun dhaga'ame. Jaalguyyoo Jaarsoo dabalata qabam. Leellistoonni sirna Minilik warreen eenyummaa isaanii beekna. Qabsoo uummanni Oromoo ilmaan isa kumaatamaan itti gabbaree ergamtummaa jala isaan baasin amma garuu uummatuma Oromoo yeroo sun TPLF jala isaan baasee deebi'anii gijira waan uummanni Oromoo jibbuu san irra deebi'an irra dalagaa jira. Haaluma kanaan waxabajjii 14/2024 godina Arsii Bahaa aanaa Ardotaa Gandiseeroo Dassiyaa keessatti manneen hawaasaa waraan guleessa bilchiginnaan gubachuu hawaasni rakkoo hanganii jedhamneef saaxilamee jira. Namoota manneen jala gubatan keessa kanneen maqaan isaanii nu qaqabe. Obbo Goona Goobanaa manneen jala gubachuun akkasumas obbo Jibriil Abbuu jala ammoo gubaniiru. Namoonni kunneen qonnaan bultoota yoo ta'an balleessa qabaataniif osoo hin taane sababuma waraanni bilisummaa Oromoo naannoo isaanii keessa socho'uuf jecha waraana bilisummaa Oromoo deeggar jedhamu ijji shakkiin ilaalanii gocha fokkisa kan akka irratti raawwatan jiraattonni hima. Karoora keenyaa biyya laatii argannetti yeroo dabarru paartiin hojjetaa UK ejjennoo waraanaa Gaazaa irratti qabuun deeggarsaa filannoo musliimotaa dhabe. Jaalmoonaa Faayisaa guutuu gabaasa kan akka taanutti isiniif dhiyeessam. Filannoo biyyoolessaa hadoolessaa furgeggeeffamu irratti paartiin hojjetaa UK sagalee caalmaa guddaan ni injifata jedhamee kan eegamu yoo ta'u, hoogganaan paartichaa Keir Starmer dhukaasa dhaabuu al-duree tokko malee Gaazaa keessatti kaa'ame deeggaruu diduun isaanii deeggartoota musliimaa dallansiiseera. Musliimonni UK 5 keessa gara 4 bara 2019tti paartii hojjetaa UKtiif sagalee kan kennan yoo ta'u, kunis walitti dhufeenya cimaa dhaabichaa fi hawaasa musliimaa gidduutti kan bara 1950 fi 1960 keessa hojjettoonni jumlaan Paakistaan irraa gara Biriiteenitti godaanan booda uumame cimseera. Garuu qorannoon dhiyeenya kana geggeeffame akka agarsiisutti filattoota sana keessa gara 5 keessa tokko paartii Laaboor yookiin paartii hojjetaa irraa ba'uuf jiru. Magaalota tokko guutuu kaaba Ingilaandiitti masjiidonni paartiilee gurguddaa lamaan keessaa tokkollee hin filatina jechaa jiru jechuun kaadhimamaan paartii Laaboor Joon Giroogaan waajjira isaanii magaalaa Kiis Niiyorkisheer keessatti argamutti dhaabbata oduu AFP'tti himaniiru. Hawaasa musliimaa Kiislii keessatti nama adda duree kan ta'an abukaatoon Sheed Iqbool namoonni baay'ee aaraniiru jedhan. Qaama lamaanitti aaraniiru. Garuu dhugaan jiru paartii Laaboor caalatti yoo aaran sababni isaas Laaboor dhaaba mirga namummaaf cichee gocha ammeenya irratti dhaabbatu jedhanii waan yaadaniif jechuun AFP'tti himaniiru.